Malu dicar dari. Ilmu ko pesa भी रखा ना उन्हीं दे मोनो नसर पैसे ले उतनी बड़ा दे कल. तो जर. Kun wayo soba. Oh my god. Jar oben ni ratila. Oromoo tokko nagaa keessanii akkasii nagaa taatan abdii guddaan qabaanis nagaa gooti galan rabbi tokko chaafatoo arra viidiyoo ajaa'ibaa lamanis niif qabadee dhiyaadhe inni tokko hiriyoota sadan egeree miidiyaa jechuudha waaqoo fa'aa beektu jedhee yaada Abiraan fa'aa beektu jedhee yaada isaan keessaa hiriyaan isaanii inni tokko hundumti keessan immoo sagalee isaanii beektu jedhee yaada viidiyoo isaanii keessaa dur gaafa daa'ima turan jedhee yaada sagalee isaanii baay'ee qaqalloodha. Qoosaa isaan waldaa keessatti qoosanii faarfattoota irratti qoosaa isaan qoosanii isiniif qabadheen yaada jechuudha. Viidiyoon kun inni lammaffaa immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kan isaan dubbatanii jecha isaanii waan adda ajaa'ibaa irratti waa'ee koondomneemii irratti waan guddaa dubbatanii waan nu jajjabeessudha jechuudha. Isaan isiniif qabadhee yaadde video kanatti isin dabarsuu kon dura namootni maatii kanaaf aaraataatan reefu keessa jirtan reefu dhuftanii video kana ilaalaa jirtan jechuudha. Amma subscribe inni jedhu diimaadha. Ol diimessine qaama. Subscribe isa jedhu sana tuquuti gara maatii keenyaatti dabalamaa mallattoo bilbilaa ishee bukkee sana moodiidhaan dhugadha. Video kana moori keessa turtan immoo beektu jechuudha. Like gochuudhaan jalqaba orri aaraa dhuftanii subscribe like gochuudhaan video kana jalqaba subscribe like hin godhan taanani waan an godhu tokko iyyuu hin qabu. Amma gara videotti isin dabarsa. Mee akkas jedhan faan dhagaa. Jireenyi lafa laafiduu baay'isee natti ulfaate rakkinumadha. Mudata yeroo baay'ee kanaaf fedheni mee namoota rakkatti mutanii fi taayee deebii maalii qabdaati? Kuni somaamiti hin darba. Kuni somaamiti hin darba. Rakkina wal fakkaataa namoonni qabanis na mudatu. Kanuma rakkinni koo kana kan fakkaatu jira kan jedhu rakkina akkasii namoota himatantu. Kan koosoo gaaffiin kanuma barriikoo maaliif gaddaanuma? Rakkina wal fakkaataa himate warra kanaanoo taayee deebii qabdaa warra kanaaf. Kuni somaamiti hin darba. Deebiin kee waluma fakkaataa hin darba kunis jechaa jirta. Kan itti toles immoo jiru mee rakkinuma duwwaa yoo ta'e deebiin kee natti tole naa mijateera namoonni akkasii na mudatu wal tokko tokko. Warri kun naa mijate natti tolee namoonni akkasii na mudatu. Taayee warra kanaafoo deebii maal qabda? Tole naan galle gabaansa inni sin darbaa jette mee deebiin kee irra deddeebi'ame maaliif himeen darba kanatti jettuuf? Arkeeraan waan baay'ee darbeessu harki gooftaan atiisiseetu. Akkas taanaan deebiin kee gahaadha jechuudha argiteetta taanaan. Mee namoota tokko tokkoof gaaffii dhuunfaa dhiyeessuu barbaadan achi warra fagaatan irraa jalqabu wayyaamaniire. Achi fagoo Ameerikaa fa'aa warra jiran Abbabeen narraa fagaateera xiqqoo ishee Abbabee irraan jalqaba. Utuu dubbannu Abbabee haalli qilleensaa naannoo biyya sanaatti bartee akkam? Rakkisaadhuma gaa dubbiin cabbii waan godhan hin jiru. Inkorra natti dhaamotaa meegaa namoota deemuuf karoora qaban waanuma jiran natti fakkaatu mee Eliyaas Gamulaa irraa jalqabu. Eliyaas Gamulaa inkorra jechaadha mee deemuudhaaf karoora qabdaati hin deemtaa gara biyya bakkee kana. Nan deemaa jedha abdii kutadhaa waan godhan hin qabu. Tole egaa hin deemtaa erga deemtee mee deebitee gara dhufuudhaaf yaada qabda moo achumatti hafte? Dhugama kun gadde Eliyaasiin jaalladha baay'ee waan gadde waan hin godhu qabu garuu mee namoonni deemuuf karoora qaban kan biraan jiru laata gurmeessa mee deemuudhaaf fedha qabdaati fedhi kee akkam?
jala dhuma ni gabaan godhu mee deemtee jennu gaa mee deemte mee deebitee nu millachuudhaaf gara duddubaatti deebite yaada qabda milladhu dhugaadha abdii kutadha waan tokko waan godhu namoota abdii kutatan baay'een argee waan godhu qabnu nama haalli kun namoota baay'ee isaan dhibuutu jira fuula dura kana argaan jira bilise baay'ee waan si dhibe natti fakkaata nama ajaa'ibsiisa jechuun waan fedha qabdu natti fakkaatu ati deemuu fi karoora qabdu waan isaa Lega isheen waan deemtu natti abdiin ulaatteetti gaa qumti ishee eebbisu yeroo darbeen waan baay'ee taajjabaa ture waan isin ajaa'ibu taaksii keessa bakkee keessa iddoon dhaqu hundumaatti rakkina wayiituu uumameedhaan anis tiiviimarraan argee ISCC waan jedhamu waan akkasii tokko argee namuma fuula fa'itti waa uffatee deemu nama baqatu faan arge karaa mara anumtuu na mudateera hundumti keenya waan nutti dhaga'amaa ture jira namoonni gaddine namoonni boonyees jirra waan garaa garaa fiilii gochaa turre bilisati yeroo sana maaltu sitti dhaga'ame yeroo sana keessi dhugaadha himmaan nama baay'ee lolee atoo mee waa'ee sana irratti haala yeroo sana uumame irratti waan jettu qabdaa Paawulee waan dubbattu qabdaa kana irratti maal jedheen dubbadha jedhama waan sitti ulfaate natti fakkaata waan sammuu kee ol ta'e maal waan sa tole egaa garuu sodaa miti wantichumatu nama dhiphisaaf malee num sodaannu miti waan fedhe yoo ta'e hin sodaannu hin sodaattaati yaadasa waan sodaattu hin ta'e mata duree bareedduu tokkoon gaffide hundumti keenya keessummaas taanee haa dhufnu namoonni as keessa jiraannus sagantaan yeroo dhumu mana tokko linnee baana miti hundumti keenya waa'ee mana diyaaqooniyaa sanatti na dhiba yeroo baay'ee namoota achi keessa hojjetanis sila waa gaggaafadhe nama baay'ee taajjabaniiru isaan dhugaan isinitti nama baay'ee taajjabanii waa'ee nyaataa kana irratti namoota faffatoo irratti amadamantu jiru. Faffatoo irratti amadamu baay'ee majaallatu jedhama. Faffatoon fidee dhufee utuu hin jedhe maaltu sitti dhaga'amaati addaam? Merre. Tole ati si faffatoo irratti akkasuma jedhamti taliileenis fideen dhufee yoo hin jedhe taliile sitti maaltu dhaga'ama? Eessa jira waan dhabde natti fakkaata ilaalteetta barbaadde dhabde moo akkam? Namoonni egaa barbaaddatanii margatu mitiire maaliif namoota barbaaddatanii argatan argeeraan kanaaf jedhe guutaan fa'aa fakkeenyaaf barbaadde argatan miti guutu. Barbaaddatanii argatan kanaaf jedheen gara dhumaatti namoota afeeruu afeeramuu barbaadantu jiru abbabeen fa'aa afeeramuu barbaadu bulbula dammaa afeeramuu barbaadu waan si dhibu afeeramuu barbaannaa jedhan nama afeeru garuu namni ijoolleen kaayyoo hin dandeessu afeeruu tole hin dandeenya jedhan ijoolleen kaayyoo akkam isitti tola abbabee si afeeruu barbaadaniiru isaan nyaatti kun isa duriirraa addadha waan isa ajaa'iba dhugaa isinitti immoo bifa addaatiin qophaa'ee bifa haala isa duriirraa jechuudha namoota ijoolleen kaayyoo isaan deemanii dhokatanii dhandhamanii ilaalanii arge sila kanaaf jedhanii akkamii dhandhamisaa akkam ture ijoollee tole mee gaaffiin qaba namoota jedhantu jira gara xumuraattiin geessaa jira gaaffiin qabaa namoota jedhan gaaffii madhuunfaati mee ababaa'ee gaaffiin kee maayinnati dhugumaan wanti waaqayyoon dhibu jiraaree jettee deebisaa suma keessaa yoo kenne natti fakkaata gaariidha. Warri ijoo biraa deebii maal ilaaltu isin kanaaf? Tole hin jiru jedhaniiru deebii maa gaarii deebisanii. Mee Magarsaanis gaaffii wayiin qabaa naan jedhe mee Magarsa gaaffiin kee maal ture? Eenyu ifadha gaaffiin isaa eenyu maalu maal naan galle gaaffichi naaf
inni ture inni jiru darbee inni jiraatu eenyu jedhamee gaaffii kanaaf namoota deebii kennan barbaada. Mee Abarrash nan deebisaa jettee Abarrash mee maalidha deebiinsaa? Tole Waaqayyo isaan eebbisu baay'ee Waaqayyo isaan eebbisu. Ijoollee kaayyoo qophii adda ta'e qopheessanii jiru torban lamaan irratti. Dhugaa dubbachuudhaaf qophii isa durii isa durbeettan miti waan adda ta'an yeroo isaan shaakaliin argee anumti mataa koo akka rifachuun ta'e waanuma addaati qophiin isaanii. Kanaaf yoomii namoota jedhamtu guyyaa isaa wallaalanii namoota yoomii gaaffii jedhamtu ture yoomii abaataan faas akkasii fi akkasii dhiyeessu namoota baay'eetu. Yoomii yoomuu malaata yoomii yoomuu malaata. Gaaffii akkasii namoota qabdaniif torban lamaan irraa qophii isaa nama xinnoo irraa nutti agarsiisan bifa addaatiin qopheessanii jiru. Ijoolleen kun ijoollee ajaa'ibaati waanuma jedhamu qabu. Baacaan immoo ijoollee qophiin isaanii inni yeroo darbee miti namaa kunii jedha bifa addaatii jedha. Roobaan immoo ijoollee makaayyoo kana ibsaa naan jedhee carraan laadhaa mee ibsime. Batee been nagaa hundumti keenya kanaaf ijoolleen kaayyoo waan hundaatiin cimoodha waan hundaatiin kanaaf gaaffii maxinnoo gaafadhu isinii mirkaneessumaaf jechuudha. Bartoonni Yesuus Kiristoos baay'inni isaanii meeqa turan? Kudha shanii? Ada gadi buta kok shanii. Me yala me altok. Hal di singgo deh kan hal di singgo. Ini me carra malah dupi carra satu matok. Ini masih kaya. Tole incallisu namoota jedhamtu na mudata yeroo baay'ee olmaa waaqayyo yeroon yaadu wanta naaf godhame wanta naaf karoorfame yeroo yaadu incallisu namoota jedhamtu jiru dhugaadha namoota isaan incallisiine jechuudha mee mata duree kana irratti incallisu namoota jedhan keessaati mee babiqaaduun akkas jedha yeroo baay'ee incallisina naan jedha Phaawulosis yeroo baay'ee irratti deebi'ee akkas jedha akkuma dheekkamsa wayii fakkeessee immoo akkamittiin an callisaa jedha gurmeessaan immoo akkasitti. Egaa qophii koo gara dhumaattiin fidee qophii baay'een gara duddubaatti hafanii waan jiruuf nan gabaabsa. Gaaffii xinnoo tokko duwwaa namoota laman gaafadha namoota fuuldura kanaanatti argama. Raaheliif Magarsaaf gaaffii xiqqoo qaba. Gaaffii xiqqoo tokkoon qaba. Yeroo baay'ee akkuma warra kaanii miti jedhu. Wal waamuu jedhu maqaa wayitii maqaa adda ta'e wal waamuu jedhu abbabeetu keessa beekanaan jedhe mee maal jedhanii wal waamu isaan dhugaa ta'uu isaa gaafa iddooma hundaatteedhaan waldaattis bakkeettis yaa'u nama sodaachuun hin jiru jedhanii jedhe kan sodaadhu jedhe gama Magarsaan akkamii ati Raahel hin sodaattamoo waamta akkasumatti Maleenni na waamaa jechuusheeti waansa. Ani egaa nama akkasitti wal waamu argee man hin beeku kanaaf jedhee nadi. Nama akkasitti wal waamuun argee hin beeku baay'ee sin baramne mitiire. Waan haaraadha moo kun argitee beektaa taddisu namoota akkasitti wal waaman. Wanti kun affaaraadha. Dhuguma haaraadha jechuudha naafisa wanticha haaraadha. Garuu haala isaanii kana yeroo ilaalu waan tokko murteessi. Karoora koo duriillee miti garuu dhiyoomatti murteessi. Dafee man fuudhan jedhe. Dafee man fuudhan jedhe. Karoora kooti gaamii Magarsa maal na gorsitati kana irratti? Dhiiseera. Sammuu murteessi. Gara dhumaatti qophii keenya guutummaan bifa addaatiin qophaa'eera dhugaa isinitti muudhaaf qophii taphoota gaggabaaboo isin bohaarsaa isin bashannansiisaa barumsa guddaa isin ilaatan qophii baay'ee isaatii boodatti dabarfannee qabna qophiin tokkollee akka isin darbu hin barbaadu an kanaaf jedhee mee qophiilee amma ammaatti jiran isa gara boodaas waan tokko waan beektuu fi mee akkamitti ilaalta tabbabee kana
qophii keenya tole gara dhumaatti hundumti keessan akkasiin dhuftan hin barbaada sa'aatii booda qophii ajaa'ibaa waan ta'eef kanaaf hunduma keessan hin afeera guutaan immoo namoota afeeruu barbaaduun qabaa jira filteessa afeeruu dandeessaa afeeri guutu. Tole egaa hundumti keessan kottaa jechaa jira anis kottaan isin jedha hin badinaan jedha hin badina akkuma kanatti itti hafuufu haalli isin ammarra jirtan hin badin naman ittiin jedhus qabaachumaan addisu addis hin badin egaa gaaffii deebii kana sa'aatii boodas waan qabnuuf. Tole anis hin badu kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kanaatu sa'aatii boodatti qabadhee jira eebbifama. Oh my God! Jirtu jirra. Kun wayyoo sobaa jedhu OBN irratti darbudha. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin wayyoo sobaa qophii jedhu dabarsine hordofaa. Kallattiidhaan gara pirezidaantii keenyaatti isin dabarsa. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti lafti waan wal ga'uu didee fi akka naannoo keenyaatti manni qilleensa irratti ijaaramuu jalqabee jira jechuudha. Qilleensa irratti manoota ijaaraman keessaa mana 600 27,000 halkaniif guyyaa hojjechuudhaan halkan keessatti hojjechuudhaan guyyaa hojjechuudhaan ijaaramuu danda'eera jechuudha. Kana warri mormanis karaa dura dhaltuma dadhaabbatanii irra utaallee hojjenne jechuudha. Galatooma. babbareeddoo tokko viidiyoon keenya kana fakkaatu ture viidiyoo biraan ammoo walitti deebinutti nagaannaaf tura isiniin jecha viidiyoon kun yoo isin bohaarseera ta'e laayik gochuudhaan koomentii yaada qabdan immoo koomentii irratti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha viidiyoo biraan ammoo walitti deebinutti nagaannaaf tura baay.